Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya oborraa Giloobal Neetwoork irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan geenya. Oduu dursuun hangafoota oduu. Mootummaan Suudaan hidhattoota Itoophiyaa kamisa darbee daangaa ce'uudhaan haleellaa waraana isaa irratti geessisuu erga gabaaseen booda guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsa uumameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa namoonni 25 du'uun dhagahameeti jira. Gabaasni Amnesty International sarbamiinsa mirga dhala namaa irratti humnoota mootummaa Itoophiyaatiin biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira jechuudhaan gabaase mata duree miidiyaalee gurguddaa addunyaa ta'uun odeeffamaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksise. Kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduutti isin ceesisnaa oduu har'aa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumura qophii keenyaatti nurraan fagaatinaa isiniin jenna. Gabaasa dhaabbanni guddaan mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International sarbamiinsa mirga dhala namaa humnoota mootummaatiin Itoophiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa ture dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa ta'uun beekame. Namoonni siyaasaa babbeekamoonii fi miidiyaaleen gurguddaan kanneen akka BBC ibsa Amnesty International gabaasuun addunyatti beeksisaa kan jiran yoo ta'u keessumattuu ajjeechaa humni nageenya Itoophiyaa biyyattii keessatti bara 2019 godina Gujii Bahaa keessatti namoota 39 humnoota mootummaa kanaan ajjeefamuu kan ibsu. Kana keessa nama sababii bilbilli isaa iyyee qofaaf rasaasaan mataa keessa rukutame ajjeefame fa'a mata duree oduu godhachuun gabaasaati jira. Gaazexaan The Guardian jedhu ammoo mata duree badhaafamaan Noobeelii nageenya lammiileetiif dhukkubate jechuun mata duree isaa yoo eegalu miidhaa fi sarbamiinsa dhala namaa kanneen gabaasa Amnesty International keessatti barraa'e maxxanseeti jira. Namoonni siyaasaa babbeekamoon falmitoonni mirga dhala namaa ibsa Amnesty International kana mata duree dubbii godhachuun waan yaada isaanii uummata biraan gahaati jiran. Kanneen keessaa aktivistii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gabaasni Amnesty International miidhaa fi sarbamiinsa humnoota mootummaatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru guutuun guututti ibsu baatus waan qabatamaa lafa jiruu fi miidhaa humnootni mootummaatiin raawwatamaa jiru hanga tokko ni ibsa jechuun afaan Ingiliffaatiin fuula Facebook isaanii irratti ibsaniiti jiru. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasni Amnesty International qorannoo gaggeessuun mata duree nageenya kabachiisuu dhabuun miidhaa sarbamiinsa dhala namaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jira jechuun maxxanse dhugaa irraa kan fagaatee fi ilaalcha garee takkaa qofa kan deeggaree fi dhugaa qabatamaa lafa irra jiru kan hin ibsine jechuun hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbatan. Dhaabbanni guddaan addunyaa Amnesty International jedhamu kun gabaasa qorannoo guddaa akkanaa Itoophiyaa irratti yeroo dhiyeessu waggaa 6 keessatti kun kaduraati. Bara 2014 ammoo gabaasa Because I Am Oromo jedhu gabaasuudhaan roorroo uummata keenya irra ga'uuf qabsoo isaatiif addunyaan gurraa akka kennitu godheeti jira. Erga muummeen ministeera Abiy Ahmad aangootti dhufee as gabaasni bal'aan Itoophiyaa keessatti mirga namoomaa irratti yeroo dhiyaatu kun kan yeroo duraa ta'u odeeffannoon ni addeessama. Mootummaan Suudaan hidhattoonni Itoophiyaa daangaa ce'uun loltoota isii irratti haleellaa raawwachuu erga beeksisteen booda guyyoota muraasa darban keessa meeshaalee waraanaa gurguddaa fi loltoota isii gara daangaa biyyoota lamaaniitti sochoosuudhaan guyyaa har'aa lola humnoota raayyaa ittisa Itoophiyaa fi waraana Suudaan gidduutti taasifameen loltoota Itoophiyaa irraa ajajaa kumaa dabalatee namoonni 25 lubbuu isaanii darbu odeeffannoon arganne ni ifoomsama. Kanuma wal qabatee Suudaanii fi Itoophiyaa Egypt dabalatee dhimma hidha laga Abbayyaa irratti marii irra kan jiran yoo ta'u
biyyootni sadeen haga ammaatti waliigaltee takkarra kan waliin hin gahin ta'uun ni beekama. Yeroo ammaa kanatti sababa babal'ifachuu daangaatiin biyyoota lamaan jidduutti gaarreeffannaan uumamaati jira. Dhaabbanni odeeffannoo Suudaan kaleessa akka gabaasetti hidhattoonni Itiyoophiyaa guyyaa kamisaa daangaa ce'uun loltoota mootummaa Suudaan irratti haleellaa raawwataniin loltuun Suudaan tokko akka ajjeefamee fi dabalataanis loltoonni hedduun madaa'uu ibsan. Hidhattoonni Gondar lixaa irraa gara magaalaa Suudaan Qadariif jedhamtu seenuun misooma qonnaa irratti haleellaa erga raawwataniin booda loltoota mootummaa Suudaan kaampii Barakat Nuuriin jedhamu keessa jiran waliin walitti bu'uu dubbatan. Dubbi himaan waraana mootummaa Suudaan Birgaadir Jeneraal Amiir Mohammad Al-Hassan ibsa kaleessa gama televiziyoonaatiin kenneen hidhattoonni daangaa ce'anii haleellaa raawwatan kunniin mootummaa Itiyoophiyaatiin kan deeggaraman ta'uu jechuudhaan dubbatan. Suudaan jalqaba ji'a kanaa daangaa Itiyoophiyaatti ce'uudhaan naannolee muraasa qabatee akka ture miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan. Dabalataanis torbee lama dura jiilli mootummaa Suudaaniin durfamu gara Finfinnee dhufuun daangaa irratti rakkoolee mudatan haala itti furuun danda'amuu fi daangaan biyyoota lamaanii sararamuu irratti qondaaltota mootummaa Itiyoophiyaa waliin dubbachuun kan yaadatamudha. Odeeffannoo biyya alaatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksise. Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaan dhaabbatni fayyaa addunyaa waliin qabdu hunda addaan kutuu kan beeksise. Pireezidaanti Tiraamp dhaabbatni fayyaa addunyaa weerara COVID-19 Chaayinaa keessatti jalqaba dafeenuun beeksifne jechuudhaan qeeqaa kan turan yoo ta'u, pireezidaantichi dhaabbanni fayyaa addunyaa badii isaa kana amanee tarkaanfiilee sirreeffamaa yookaan hin fudhanne ta'e Ameerikaan deeggarsa dhaabbatichaaf kennitu addaan ni kutti jechuun akeekkachiisaa ture. Haaluma kanaan Doonaald Tiraamp kaleessa hariiroo Ameerikaan dhaabbaticha waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksise. Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaatiif biyyoota hunda caalaa maallaqa guddaa kan kennaa turte yoo ta'u, bara 2019 keessa qofa doolaara miiliyoona 400 kennuu isii odeeffannoon ni addeessa. Tiraamp ibsa kenneen dhaabbatni fayyaa addunyaa dhiibbaa Chaayinaa jalatti kufee jira waan ta'eef hariiroon dhaabbaticha waliin qabnu ni dhaabna jechuun dubbatan. Ameerikaan kana booda maallaqa kana dhaabbilee birootiif dabarsitee kan kennitu akka ta'es pireezidaantichi dubbataniiti jiru. Itti dabaluudhaanis addunyaan badii mootummaa Chaayinaatiin rakkataa jirti jechuudhaan Chaayinaan dhumaatii lammiilee Ameerikaa 100,000 ol ta'aniif harka keessaa kan qabdu ta'uu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatanii jiran. Chaayinaan gama isiitiin Tiraamp lammiilee biyyattii sababa vaayirasichaatiin du'aa jiran baraaruu dadhabnaan harka nutti haqataa jira jechuudhaan haalteeti jirti. Lammiileen Ameerikaa hedduun ammoo weerara vaayirasii koronaa biyyattii keessatti lammiilee 100,000 fi 40,000 ol galaafate to'achuuf tarkaanfiin bulchiinsi Tiraamp fudhachaa ture laafaa jechuun pireezidaantii Tiraamp qeeqaa turan. Hanga guyyaa kaleessaatti lammiileen Ameerikaa miiliyoona 1,700 fi 93,530 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee jidduudha. Namoonni 100,000 fi 4,542 du'uun gabaafameeti jira. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota hojiin oduun guyyaa har'aatiif jenne kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Oduu fi odeeffannoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.